Mee dhukkubsatoonni kutaa opereeshinii tun naqiin dura waa'ee anesteeziyaa maal beekuu qabu tokko lama? Amma yeroo baay'ee rakkinni biyya keenya keessumaa waama anesteeziyaa wanta jedhamu namni hin beekne baay'eedha. Keessumaa dooktaruma yookiin sarjinii kan baqaqsee hodhu qofatu waan hundumaa akka gochuu danda'utti kan yaadan ni jiru. Isa kana yeroo baay'ee ogeessi yookiin dooktarri baqaqsee hodhus yeroo tokko tokko ogeessa anesteeziyaa wajjin kan mari'atan ni jiru. Waliin mari'atanii dhukkubsataan tokko keessumaa fakkeenyaaf opereeshinii ta'a jedhamee gaafa beellamni qabamuuf yoo dhufe hospitaala yoo dhufe gaafa kana ogeessa anesteeziyaa wajjin mari'atanii maal akka godhamuu qabu, maal akka guutuu qabu, laaboraatoorii hojjechiisuu qabu, dhukkuba kamiin maal qaba, kanaan dura qoricha anesteeziyaa fudhateera, isa kamiin fudhate kan jedhu sana seenaa kana hunduma isaa barreesse kaa'ee gaafa inni dhufee ciisu hospitaala gaafa inni dhufee ciisu immoo beellama isaa eegee jechuudha. Gaafa kana immoo Preoperative assessment kan jennu jira jechuudha. Osoo opereeshiniin ta'in dura guyyaa tokko fuuldura kan ogeessa anesteeziyaa wajjin wal arguu qaba jechuudha dirqama. Fakkeenyaaf bor sa'aatii 24 keessa dura jechuudha. Sa'aatii 24 dura. Fakkeenyaaf namni tokko bor ogeessa baqaqsanii yaaluu wajjin kanaan dura mari'atee murtaa'ee jira taanaan namni kuni bor opereeshiniitu godhamaaf taanaan har'a maal gochuu qaba? Ogeessa anesteeziyaa wajjin mari'achuu qaba. Ogeessi anesteeziyaa kun rakkinni jira, qufaan jira, onnee irratti, somba irratti, qaama isaa hunda irratti rakkina jiru. Dhukkuba sukkaaraa yoo jiraate, dhukkubni dhiibbaa, ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa yoo jiraate, dhukkubni onnee yoo jiraate, wantoota garaagaraa kana erga galmeeffatee booda rakkinni biraa hin jiru taanaan laaboraatoorii isaa ilaalee laaboraatoorii kan inni sirreessuu danda'u, laaboraatoorii ilaaluu kan danda'u, laaboraatooriidhaan ilaalamee dhiigni isaallee ilaalamee wanni hundumtuu erga qophaa'ee booda galmeeffatee ogeessa anesteeziyaa sanaa, ogeessa anesteeziyaa kun filannoo itti himaa jechuudha dhukkubsataa kanaa wajjin. Kanaaf amma dhukkubsataan yeroo baay'ee maal godhu kutaa opereeshinii keessatti wal argu. Kutaa opereeshinii keessatti immoo akkuma ati beektu wanni uffatamullee uffata kutaa opereeshiniidha. Fuuluma nama sanaallee hin beeku, waliin beekanii yeroo sana tarii na'uu danda'a, tasgabbaa'ee mallee haasa'uu dhiisuu danda'a. Garuu guyyaa tokko fuuldura yoo ta'e tasgabbaa'ee haasaa, rakkina isaa dubbataa, filannoo anesteeziyaa, rakkina anesteeziyaan itti dhufu, karaa anesteeziyaa waan hundumaa erga waliin mari'atanii gaafa opereeshiniin dhufu wanti sana haasisu hin jiru jechuudha. Maaliif nama isa beekutu qoricha kana kennuuf kaleessa ilaaleera waan ta'eef. Gaafa kana ogeessa anesteeziyaa kun immoo maal godha? Har'a ilaalee galgala kana maal godha? Qophaa'ee karoora mataa isaatiin qoricha kamiin hunda isaa madaalee qopheeffatee ganama utuu yeroon hin gubin. Lamaan isaanii waliif haaraan ta'anii jechuudha. Waliif haaraan ta'anii jechuudha. Bor waan hojjetu beeka. Bor waan hojjetu beeka. Dhukkubsataan sunis immoo eenyu akka hojjetuu fi wajjin mari'ateera konfidensii mataa isaatii qaba jechuudha. Erga waliin mari'atee booda ganama baay'ee itti tola jechuudha namni kun. Yeroo tokko tokko nama hin beekne tokko paanik yookiin immoo na'uudhaan dhukkubumti sila hin jirre fakkeenyaaf namni kun dhiibbaan dhiigaa isaa ol ka'ee hin jiru nagaama ture gaafa nama hin beekne argu ol ka'uu danda'a. Keessumaa nama shaffanamee fuulli isaan argamne al tokko tokko immoo kutaa opereeshinii keessatti wayyaan hundi inni uffannu mataan isaa ISIS nama fakkeessa namoonni tokko tokko gurraacha uffatanii wanta illee nama naasisu gaafa namichi dhaqu bakka nama hundumtuu boottii kaatee maal jedhee. Kanaaf waan haaraa bakki suni baay'ee naasisuu danda'a. Garuu guyyaa tokko fuuldura yoo waliin dubbatan bakka akkuma abbaa kootiitti yookiin akka haadha kootiitti yookiin akka obboleessa kootiitti waan an hundumaa si gargaara jedhee ogeessa anesteeziyaa kuni erga waliin haasa'ee ganama immoo gaafa wal argan wanti sana naasisus hin jiru, filannoo isaatiin deema, waan jiru waliin mari'atu, yeroo qoricha kennuuf jedhanillee ilaa qoricha akkasiin sii kennaa jira, kana booda ni raftaa, dhukkubbiin sitti hin dhaga'amu, of hin beektu jedhamee itti mamaa deema jechuudha. Qaamallee yoo namni si waame gaafati kooriidarii irraa achi as dhuftu maqaa kee namni gaafa si waamullee sitti tola.
Kaleessa wal beeku yoo ta'e abalu akkam jirta nagaa keetii akkam bulte eda jedhee namni si taasisuun illee waan guddaadha. Kan biraan yaa wal beekuun dhukkuba isaa beekuun qoricha isa kam eenyuuf kennuu akkasumas immoo qoricha isa kam kennuu fi hin qabu jedhee illee sirriitti itti yaadee walii wajjin mari'atanii gaafatti deemanii riiskiin iirar kan ittiin jennu meedikaal iirariin baay'eensaa achirraa dhufa dogoggoroonni meedisinii keessa jiru kenniinsa tajaajila fayyaa keessa jiru baay'eensaa wal beekuu dhiisuudhaan dhufa waan ta'eef kanneen kanallee ittisuu ni danda'a. Egaa dhukkubsatoonni maal gochuu qabu? Dhukkuba isaanii himachuurraa qoricha isaanii akkasumas immoo alkoolii, sigaaraa xuuxuu, opireeshinii dura wantoonni isaan gochuu qaban maal faatu jira? Amma isa kana fakkeenyaaf kanaan dura yoo dhufee beellamni qabameeraaf yoo ta'e ogeessa anesteezyaa kanaa wajjin yoo wal argee haasa'e baay'ee namatti tola. Maaliif itti hima jechuudha. Namni kun yoo sigaaraa xuuxaa jiraate sigaaraa akka dhaabu, dhugaatii alkoolii yoo fudhachaa jiraate illee alkoolii kana yoo dhaabe isaaf gaariidha jechuudha qoricha anesteezyaa gaafa laannuuf. Inni kan biraan dhiibbaan ol ka'iinsa dhiigaa baay'ee ol ka'ee jira yoo ta'e isa kanallee qorichi isa tasgabbeessu yookiin immoo gara sirriitti fiduu kennamuufii qaba. Dhukkubuun garaagaraa jira gaama fakkeenyaaf saambaa michi kan jennu nimooniyaa kan jennu fakkeenyaaf yoo qabaate namni kun qorichi kennameefi isa fayyuu qaba jalqaba. Wantoonni garaagaraa rakkinni garaagaraa yoo jiraate rakkoo anesteezyaa irratti fidan waan baay'ee ta'eef jalqaba amma danda'ametti sirreessuun barbaachisaadha. Isa kana garuu maaliin sirreessinaa yoo ogeessa anesteezyaa kanaa wajjin mari'anneedha jechuudha. Namni tokko amma fakkeenyaaf michii sombaa yookiin immoo nimooniyaa osoo qabu ganamuma opireeshiniin ta'a jedhee yoo dhufe yoo seene waliin hin mari'anne taanaan yoo dhukkuba kana isa hin dhossa yoo ta'e qufaa osoo qabu qufaa hin qabu anuu nagaadha yoo jedhe haga danda'ametti yoo kan dhossu ta'e maaltu dhufaa yoo danda'ame namni kun in ilaala laphee isaa kana ilaalee yoo rakkinni jiraate hin beeka yeroo tokko beekuu dhiisuu dandeessa. Beekuu dhiisuus dandeessa ariitiinis jiraachuu danda'a namoota baay'ees eega ta'uu danda'a. Kanaaf jarjaruu dandeessa. Kanaaf dura waliin mari'atanii yoo dhukkubni akkasii jiraate dhukkuba kana jalqaba fayyuu qabu jechuudha irraa dandamachuu qabu. Isaan booda garuu yoo dhukkubni kun ariifachiisaa yoo ta'e immoo wantoota amma kana hir'isan jiru. Qorichoota akka kana itti qophaa'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf opireeshiniin sun hojjetamuun dirqama yoo ta'e michii sombaa qaba yoo ta'e yookaan qufaa qaba yoo ta'e dhukkuba sukkaaraas qaba yoo ta'e sukkaarri isaa ol ka'aa yoo ta'e ariitiidhaan maal gochuun qaba jedhee ofiisaa pilaanii godhaa jechuudha ogeessi sun. Ofiisaa erga waliin mari'ateedha kana yoo dhukkubsataan sun itti mi'a. Fakkeenyaaf amma dhukkuba sukkaaraan qaba qoricha akkasiirra hin jira. Dhukkuba onneen qaba qoricha akkasiirra hin jira yoo jedhee akkaataa qoricha sanaatiif akkaataa dhukkuba sanaatiin karoorfatee battala rakkoo uumamuuf furmaata isaa wajjin kaa'atee dhufaa jechuudha. Ganama rakkoon hin jiru gaafa hojiin jalqabamu opireeshiniin jalqabamu yoo rakkinni uumame silasitti qophaa'aadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu walii wajjin mari'achuun ogeessa anesteezyaa isaanii argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha ogeessa anesteezyaa wajjin maaliif baay'ee yeroo baay'ee namni kutaa opireeshinii keessatti rakkoo baay'een dhufuu danda'a du'uu danda'a. Karaa taaneen erga opireeshiniidhaa ba'ees immoo rakkinni garaagaraa dhufuu danda'a. Inni kuni hirrachuudhaaf kan hambisuudhaaf yeroo baay'ee ogeessa anesteezyaa isaa wajjin gadi fageenyaan mari'achuu qaba jechuudha.